السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تجارة متوسط بلين دي كم جرتم في قصني نقال الحمد لله. كم جرتن أمتكو أن نقول الحمد لله ورسلام تديب سنة الدين اللي بقى نقال حتى نسنجا فيديو جتشو دي سنجران يفهم سنجا الرام غافي كيسان نادياتي في دفع غافي هدو كيسان نادياتي جبالي هدو نقافة نبيتو Moroni keessan nagaafatan waa baay'ee irraa nagaafatanii viidiyoo baay'ee hojjedhan jira. Gaafii keessan irratti hundaa'ee jechuu fedhii keessan guutuudhaaf akkuma isin fedhii keenyaa guutaan illee hamma danda'uun fedhii keessan isinii guuta waan beekuun isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo hedduun qopheeffadhan jira. Durarratti warri hagammaatti na wajjin jirtan hundi keessanuu galatoomaan isiniin jira. Shamsiyaa Kofaleetu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan isinin jaa. Hangama na wajjin jirtan hedduu galatoomaa isinin jaa. Har'a gaafii keessan dhiyaate aappii footooyin hogguu nu jalaa badee akkamitti arganna warra jettan aappii san qabadhee isinii dhufeera akkatti argattan jechuudha. Hogguu suuraa bilbila isin jalaa guute yookiin aartanii dileetii gootanii booda immoo barbaaddanii hogguu dhabdanii eessa akka argattanii qabadhee isinii dhufeen jira. Inshaallah hedduun keessan ni beektan jedhee yaada, garuu warra hin beekneef jechuudha. Warri beektan akkuma beektanitti, warri hin beekne immoo akka barattaniif jechuudha. Namni hundi wal qixxaa'ee beekumsa hin qabu waan ta'eef soo kana waan ta'eef na wajjin turaan isiniin jala pilaastorii keessa seenee gadi buufannaa aappicha baay'ee bareedaadha. Anayyuu footoo bara dargii hedduu naa fide ayyee pilaastorii keessa seenaa iddoo sarjituudha. Footoo jenna, footoo dileet jenna itti barreessina. Sorry. Akkas jenna itti barreessina sarjuu goona. Hedduu jira irra ol deemtanii isin akkana keessa akka barbaadan buufachuu ni dandeessu. Sababni isaas baay'ee jiraadha waan ta'eef nama akkasii agarsiisuu barbaaduuf yookiin immoo ofii kiyyaa buufadheeru buusaa jechuudha. Hayyoo buleeyyan xiyyaa aappichi isaa kana jechuudha. Sirriitti mul'ata jedhee yaada. Anamma gadi buufadhee hin jira waan ta'eef isa bara 2020 jechuudha. Gabbuu seera waan ta'eef asumaan open jedhan seenaa jechuudha. Inni nu isinii banama akkanumatti hedduu akkas isinii dhufe hedduu akkana dhuftanii akkana isinii dhufa jechuudha. Sarsiifaanii aappii isin jalaa badillee inoo aappii sheer godhaa jira. Iddoo footoo jedhu kanarra dhuftanii asitti ani dhoksa waan ta'eef isiniif hin baa jechuudha. Gaafan akkanatti maree naa dhufa anammoo ni dhoksee jira. Isin ammoo inni argitu waan ta'eef yeroo keessan banatan jechuudha. Namma asitti dhoksa dhuffamee jira jechuudha. Biratti anatu beekan dhoksee ara waan ta'eef akkanatti jechuudha. Amman suuraa andagadheeru hedduun naa dhufeera jechuudha. Garuu anaan hin dhoksa jechuudha. Suuricha hannini ofii kiyyaa argadhe asitti nan dhoksa. Isin ammoo isinii dhufa jechuudha. Kanan isiniin jaa asitti iddoon kun suuraadha jechuudha. Isuma jalqaba kana jechuudha. Isuma jalqabarra jiru kana irra yoo tattanii ni gahaa isinii mul'iseera waan ta'eef isa jalqaba kanarra yoo tattanii footoo barbaadan kaa'attanii asii argachuu dandeessan jechuudha. Inni lammaffaarra jiru kun ammoo footoodhuma aappichi qabu jechuudha. Homaa faayidaa isinii hin qabu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kanan isiniin jedha waan baay'ee bareeduudha. Gadi buusaa itti fayyadamaa footoo isin jalaa badee deeffadhaan isiniin jira. Baay'ee bareedaadha. Maaliif gaafa footoo kana asii argattanii duuba deebitanii hogguu yaadattanii footoo sanirraayyuu waa hedduu jechuudha. Seenaa hedduu
sammuu keessan keessatti yaaddanii waan ta'eef kanaaf asuma argachuu dandeessan isin jira gamanumaan nagatti isin jechuu barbaade viidiyoon handhaaf jedhe kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.